Maatiiwwan Waaqayyoo hundi keessan akkam turtanii akkam ooltanii nagaa kootii galata Waaqayyoo amma isaa kanatti kan nuyi uumaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Egaan akkuma beekamu hubannoo waa'ee sirna qulqulleessaa yookiin sirna qiddaasee irratti barumsota keenya wal qabataa eegalle kutaa lammaffaa yeroo darbee ilaalaa kan turreen waa'ee sirna qulqulleessaa sirnoota qulqulleessaa yookiin qiddaaseewwan 10 kan jedhan kutaa lammaffaadhaan ilaallee turre. Ittaansuudhaanis immoo isaan kun yoom akka isaan qaddasamanis ilaallee aarsaa yeroo qiddaasee dhiyaatus haaluma kanaatiin ilaallee kan adda dhaabbanne. Guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti kutaa 3ffaa barumsa kanaadhaan baay'ina luboota qiddaasee qaddasanii kan eegaluudhaan amma sa'aatiin keenya nuuf eeyyame ni deemnaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan baay'ina luboota qiddaasee qaddasanii yeroo jennu afaan Ingiliziidhaan li'uukaan jedhamu. Kanneen guyyaa sana sirna qulqulleessaa geggeessan li'uukaan jedhamu. Walumaa galatti qiddaaseen tokko eegaluudhaa fi luboonni argamuu qabu. Diyaaqonoonni argamuu qabu. Kana qofti gahaa miti uummanni dabalataan argamuu danda'u qaba. Lubni callisee warreen tajaajilan argamuu qofaadhaan sirni qulqulleessaan geggeeffamu. Isa kana manni sirni kiristaanaas ni dhorka waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu aangoo lubummaa qeessinnaadhaan kan tajaajilan dabalataan duqqinnaadhaan kanneen tajaajilan biyyaans sirna qulqulleessaa kanneen geggeessan isaan kun sirni qulqulleessaa geggeeffamuudhaaf argamuu qabu. Argamuu qabu gaafa jennu diyaaqonoonni dirqama jiraachuu qabu kan jedhu hin jiru. Maaliif isaan dhibanii luboonni yoo jiraataniidhaaf lubootaa ol kan biraa yoo jiraatan isaan kun akka diyaaqonotaatti seenanii tajaajiluu waanta danda'aniif jechuudha. Paappaasiin tokko akka episkooposiitti tajaajiluu danda'a, akka qomoositti tajaajiluu danda'a, akka lubaatti, akka diyaaqonitti tajaajiluu danda'a. Lubni akka diyaaqonitti tajaajiluu danda'a, akka lubaatti tajaajiluu danda'a. Aangoo ol kan jiran gadi isaanii kan jiruun haala sana ta'uudhaan tajaajiluu hin danda'udha. Garuu diyaaqonoonni akka lubaatti, akka qomoositti, akka paappaasitti tajaajiluu hin danda'ani. Kanaafuu haala kanaatiin hubachuu qabna jechuu barbaadeetuni. Walumaa galatti sirna mana kiristaanaa keenyaadhaan baay'inni luboota qiddaasee qaddasanii as kana taa'eera. 5 ni jira, 7 jira, 13 fi 24 ta'uu akka danda'u sirna mana kiristaanaa keenyaatiin taa'eera. Kunis calliseetu miti 5, 7, 13 fi 24 kan taasifame. Lakkoofsonni kun callisamanii filatamanii osoo hin taane fakkeenya mataa isaa danda'e kan qabudha. Fakkeenyonni kun immoo kun as jiru. 5 ta'uun isaanii fakkeenya iccitiiwwan utubaa amantaa 5 iccitiiwwan utubaa amantaa 5 ni beekna. Iccita Sillaasee irraa kaasuudhaan madda ka'umsaatti kan jiru iccita Sillaasee, foonummaa, cuubbaa, qurbaanaa fi du'aa ka'umsa kan jennu jechuudha. 7 ta'uun isaanii immoo fakkeenya iccitiiwwan 7 yookiin immoo sirnoota mana kiristaanaa 7 kan jennu jechuudha. Inni kun isaan kamidha? Sirna cuubbaadhaan eegala. Iccita cuubbaa kan jennu. Meerooniin jira, qurbaanni jira, gaa'elli jira, lubummaan jira, gaabbiidhaa fi qaandilii kan jennu sirnoota 7 kana fakkeenya kanaati. 13 ta'uun isaanii immoo fakkeenya gooftaa keenyaa fi duukaa bu'oota 12dha. Duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa 12dha. Qulqulluu Pheexroos irraa kaasee gamma Maatiyaasitti kanneen jiran 12 isaanii fi gooftaan keenya barsiisaa isaanii kan ture. Fakkeenya isaanii 13 ta'uudhaan ni qaddasama. 24 immoo fakkeenya luboota samii 24dha. 13 ta'uun isaanii sirni qulqulleessaa jalqabaa kan taasifame Sejjemmer 13dha. Kan jalqabaa duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa kan itti qorroban Kiristoos eebbisuudhaan kan isaaniif kenne kan isaan qorrobsiise kan argaman 13dha. 24 samii irratti Suraafel kanneen jedhaman yeroo hundumaa teessoo Sillaasee axxanuudhaan kanneen tajaajilan jechuudha. Luboonni samii 24 ni jiru. Isaan kun akka guyyaadhaa luboonni lafatti taasisuudhaan wal harkaa fuudhanii Waaqayyoodhaan kanneen galateeffatanidha. Mataa isaanii irratti akiliilii qabu.
ofirraa buusuu fuudhaan lafa kaa'uudhaan takka godhachuudhaan takka lafa kaa'uudhaan waaqayyoodhaaf galata dhiyeessuun kun kallattii maali? Guyyaa irraa sirna mana kiristaanaa keenyaatiin yeroo sirna kiddaaseedhaaf yeroo kiddaaniifaa kan mul'atudha. Innaa fakkeenyaa kanaatiin kan taasifamedha jechuudha. Haa ta'u malee baay'inni luboota kiddaasa qaddasanii kun qannoonaadha malee dogmaa miti. Qannoonaadha malee dogmaa miti. Manni kiristaanaa keenya asirratti bulmaata sadiin qabdi. Dogmaan hin jira, qannoonaan hin jira, attaan immoo darbii darboo yookiin tuufiitiin hin jira. Dogmaa jechuun kan hin jijjiiramne jechuudha. Yeroo kam dhugaa kan ta'e amantaa jechuudha beekamaa malatti dogmaan. Amantaan immoo waaqayyoodha. Waaqayyo yommuu taanaan hin jijjiiramu. Tokkummaa sadummaan hin jijjiiramu. Kiristoos nama ta'uu foon uffachuunsaa namas waaqas ta'uunsaa hin jijjiiramu. Qulqulleettiin dubroo maariyaam durbaa barabaa ta'uun ishee hin jijjiiramu. Ciinni qurbaanaa, ciinni cuubbaa hin jijjiiraman kun amantaadha. Dogmaa yommuu taanaan yeroo hundumaa dhugaa kan ta'udha. Qannoonaan immoo yaa'u sirna mana kiristaanaa abboonni tajaajila yeroo isaa booji'u manni kiristaanaa keenya akka taasisuudhaaf kan isaan kaawwanidha. Yeroo isaa dhugaa jechuudha. Inni kun qannoonaa jedhama. Annaa walumaa galatti sirni baay'ina lubootaa kun maalidha? Qannoonaadha jechuudha. Kanaaf qannoonaa yeroo jennu dirqama lubni 5 argamuudhaa yoo didee qiddaaseen hin qaddasamuu jechuu miti. Yookiin 24 yoo dhibe hin qaddasamuu, 13 yoo dhiban hin qaddasamuu, 7 yoo dhiban hin qaddasamuu, 5 yoo dhiban hin qaddasamuu hin jedhamu. Yoo jiraate ayyaanota waggaa adda addaatti bakka gurguddaatti 24 ni qaddasamaa, 13dhaan ni qaddasamaa, 7 iddoo baay'eetti ni argama. 5 garuu komenii yeroo hundumaa bakkoota baay'eetti 5 ta'uudhaan komenii ta'edha. Inni kun kan barsiifatame haa ta'u malee bakka hin jirreedhaa fi tajaajilli yookiin rakkinni lubootaa bakka argamutti immoo kanaa gadiinis tajaajiluun yookiin qaddasuun ni danda'ama. Kana jechuun garuu sirna mana kiristaanaa miti kun. Yoo hin jiraanne haa hafu jechuurra sanaa gadi ta'anii qaddasuun ni danda'amaadha dubbachaa kan jirru. Sirna mana kiristaanaa kan jiru warreen jalqaba tarreessine qofaa isaan kam kun asitti 5 jennee 7 jennee 13 24 kan jenne jechuudha. Kanaa gadiin jettee manni kiristaanaa keenya otoo luboonni 5 jiranii luboonni 3 akka qaddasan yookiin 4 akka qaddasan hin eeyyamtu. Bakka dhibetti garuu ni danda'amaadha. Bakka dhibetti meeqa? 4nis hin danda'ama, 3nis hin danda'ama, 2nis hin danda'amaadha. Fakkeenyummaan isaanii 3 ta'uun fakkeenya Sillaaseedha. Sillaaseen waaqa tokko sadummaa addaa kan qabu kan jennu sadummaa sana sadummaa maqaa qaamaa haalawwanii jennee kan ibsaa turre ibsa kana kan ibsudha. 4 immoo fakkeenya wangeelaawwan arfaniiti. Wangeelaawwan arfan qulqulluu Maatiyoos, qulqulluu Maarkos, qulqulluu Lukaasidhaa fi qulqulluu Yohaannis jechuudha. Fakkeenya kanaatiin qaddasamuu ni danda'a jenna. Kanaan gadi kan biraa osoo dhibeen lubni tokkoof daaqonni tokkos qaddasuu ni danda'u. Inni kun immoo maalidha? Fakkeenya waaqummaa fi fakkeenya foonummaati. Waaqummaa fi foonummaa kan jennu tawaahidoo Iyesuus Kiristoosidha. Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti ilmi waaqayyoo addunyaa fayyisuudhaaf waggoota 5,500 booda waaqummaa isaa osoo hin jijjiiriin qaamni waaqummaa qulqulleettii dubroo maariyaam irraa kan fudhate qaama foonummaa hojirraa maal ta'eera? Tokko ta'eera. Innaa Kiristoos ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ጎንከ nama ጎንከ waaqa perfect man perfect god kan jennu waaqadhas namadhas innaa waaqummaadhaaf foonummaa kana kan ibsudha. Kanarraa kan hafe garuu tokkoon qaddasuun hin danda'amu kan jedhus immoo asumaan haa qabannu. Lubni tokko qofaasaa sirna qulqulleessaa seenee tajaajilee xumuree ba'uu hin danda'u. Kun hin danda'amu kun sirna kiristaanaadhaan hin danda'amu jechuudha. Kan hin danda'amne sababa mataa isaanii qaba. Tajaajilichi sijjammer ni barbaada. Yaa inni guddaan sirna dhiigaa foon Kiristoos jennee walii galee miti barbaachisummaan qiddaasee inni guddaan kanadha jenneerra. Innaa qiddaaseen barbaachisummaan isaa amma kana ta'etti biyaansi dhiiga Kiristoos kan kennu lubni tokko foon Kiristoos kan kennu immoo lubni tokko jiraachuu danda'u qaba. Kan innichi mataan isaallee wal jalaa kakaasuudhaan waan ta'eedhaaf qiddaaseen matumsa ni qaba miti yeroo waa'ee aarsaa arrabaa dubbannu kaasneerra.
hundumtuu wajjirraan kan kadhannaa taasisnudha. Luboonni kan jedhan ni jiru, diyaaqoonni kan jedhan ni jira, uummanni kan jedhu jira jennee ibsineerra. Naanni kun hundisaa sirna sanaan taasifamuudhaaf yoo xiqqaate luboonni 2 jiraachuu qabudha. Kanaafuu gabaabumatti baay'inni kanadhaa jechuudha. Sirni makistaan keenyaa kan keessa 5, 7, 13 fi 24 dha. Isaa gaditti immoo yoo dhibe 4, 3dhaan 2 tajaajiluu yookiin qaddasuu ni danda'u. Tokkoon garuu hin danda'amu kan jedhu yaa hubannoo waliigalaadhaaf haala kanaatiin fakkeenyummaa isaa duukarraa ilaalleerraa jechuudha. Kan itti aanu kan ilaallu namni qiddaasee dhaabbatu tokko maal argata kan jedhu sun yaa ilaallu. Yaa hundi keenya qiddaasee yeroo deemnu, yeroo dhaabbannu, yeroo as qaddasisnu maal argachuu dandeenya? Kan jalqabaa eebba guyyichaa ni arganna. Inni guddaan eebba guyyichaa ni arganna. Eebba guyyichaa gaafa jennu እንግዲህ waaqayyo qulqullootaa fi waadaa adda addaa galeeranna. Waadaa isaanii sanaan qulqulloonni yeroo isaatti ni fayyisu, fayyina ni raawwatu. Bakki waadaa ni qaba, guyyaan waadaa ni qaba. Innaa isaan kanarraati eebba guyyichaa kan argannu. Dabalataan immoo kadhannaa taasisnuun eebba achitti dhiifama hiikumsaa luboonni taasisaniin dhiifama cubbuu ni arganna. Kanatti dabalatee garuu kan beeknuuf kan arguu dandeenyu maal argachuu dandeenya kan jedhu isa kanadha. Mataa keenyaan arguu kan dandeenyu jechuudha. Kan jalqaba barumsa ni arganna. Barumsa mana kiristaanaa keenyaa keessumattuu dogmaadhaaf qannoonaan qiddaasee keessatti haala addaatiin ibsameera. Isa kana namni qiddaasee dhaabbatu maal taasisaa ni argataadha. Ni argataa fakkeenyaaf haa ilaallu qiddaasee Dubroo Maariyaam abbaan Hiriyaaqos kan geessan iccitiiwwan gurguddoo warreen jalqabaa lamaan sana Icciita Sillaaseedhaaf icciita foonummaa haala addaatiin ibsan. Ni ibsa. Itti aanuudhaan immoo waa'ee dubbii Dubroo Maariyaam gad fageenyaan isallee ni ibsa jechuudha. Innaa dogmaa kana namni dhaabbatee as qaddasu qiddaasee Dubroorraa kan hundumaa sirriitti dhaggeeffatee baratee ba'a jechuudha ba'uunis haala addaatiin. Kanaaf amma kanaatti eebbaa fi dhiifama cubbuu guyyaa sana argatutti dabalatee beekumsaa waa'ee dogmaa kanaa namni qiddaasee Dubroo dhaabbatu kan ni argata. Qiddaaseewwan warreen kaanis akkuma kanaadha. Waa'ee Hosaayinaa fakkeenyaaf Gorgoriyoos yoo ilaalle waa'ee guyyaa Hosaayinaa Iyyasuus Kiristoos haala ittiin galee manni kiristaanaa keessa sirna isheen guyyaa raawwatu sana sirnicha sana achirraatu dhaga'uun ni danda'ama. Achaa baruun ni danda'ama. Dabalataan waa'ee dhufaatii Kiristoos dhufaatii lammaffaa qiddaasee ataanatus namni dhaggeeffatu sirriitti guutummaatti dhaggeeffatee ba'uu danda'a. Waa'ee gidiraa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jaalalli nuuf jedhee kan inni arge hundumaa namni qiddaasee Yohaannis Afoorqaa dhaggeeffatu ni dhaggeeffata jechuudha kan hundumaannaa. Barumsa amma kanaa sirna qulqulleessaa irraa isaan kan akkuma kanaati. Sirna qulqulleessaa irraatu ni argannaadha. Kan lammaffaan seenaa ni arganna. Seenaawwan abbootii, seenaawwan mana kiristaanaa, seenaa ergamootaa, seenaa qulqullootaa, hojii isaanii, fakkeenyummaa isaanii kana ni arganna. Qiddaasee jechaadha. Seenaawwan kun nuufi isaan akka fakkaachuu akka dandeenyu. Dabalataan immoo abboonni keenya yeroo isaanii keessa kiristaanummaa akkamitti akka isaan gaggeessaa turan, akkamitti akka isaan jiraachaa turan kana kan agarsiisanidha. Fakkeenyaaf qiddaasee Atinaatoos jalqaba kan kaasnetti seenaa ni arganna. Seenaa maali? Seenaa dhala namaa. Dhalli namaa jalqaba gannata keessa akka kaawwame, taa'anii achi keessa akkamitti akka inni cubbuu raawwate, isa booda maaltu akka dhufe, boodas immoo Kiristoos akkamitti akka inni fayyise, kunis immoo guyyaarraa akkamitti akka galuu qabnu gara mootummaa Waaqayyoo kana seenaawwan kana ni arganna achitti jechaadha. Waa'ee gannata Edensaa ni seenessa qiddaaseen kun. Innaa seenaawwan kana sirnoota qulqulleessaadha ni arganna. Kan sadaffaa immoo gorsa ni arganna. Gorsa ni arganna. Qiddaaseewwan keenya ba'uunis haala addaatiin nama gorsaa sirna kadhannaati, galatooti, dabalataan immoo gorsa irratti wal jaalladhaa, kennaa, soomaa kadhadhaa, tokkummaadhaan jiraadhaa jechuudhaan gorsoota kana kan hundumaa yeroo hundumaa nu dhageessisti. Kanaafuu namni sirna qulqulleessaa kana dhaabbatu isaan kan hundumaa lapheedhaa yoo dhaggeeffate gorsaawwan kan ni argataa jechuudha. Kennaa kennuun
kallattii adda addaatiin jira. Tokko dirqamni hin jira. Dirqama jechuun kurnoo fakkeenyaaf yoo ilaalle kurnoon eenyurraa dirqama kan kaffalamudha. Inni kun yeroo hundumaa ji'aan kan kaffalamu yommuu ta'u, kennaan inni tokko immoo yeroo hundumaa mana kiristaanaa gaafa deemnu harka qullaa deemuu kan qabne mee ba'aa qabachuudhaan kan deemnu inni ibse kun kennaawwan waaqayyoo jedhamu. Kan biraan immoo jaalala namaa kan itti agarsiisnu kennaa namaaf kennamudha. Isaan kan hundumaa kennuu akka qabnu. Namni kana kennu immoo Kiristoos yeroo dhufaatii isaa wangeela Maatewos boqonnaa 25 kan kaa'ame sana kallattiimaan kiristaanotaan kan inni gaafatudha Kiristoos. Beela'ennaan na nyaachistaniittu, na obaastaniittu, daareennaan natti buustaniittu, hidhameennaan na gaafattaniittu. Kanaaf isin eebbifamtoonni abbaa koo kottaa jechuudhaan Kiristoos sagalee akkasii kan dhageessu namoota kennaa kennaniifidha jechuudha. Sooma kadhannaa yeroo hundumaa yaa hundi keenya numa goonaa inni guddaan bargit qiddaaseen haala kanaan akka sooma qabnu kadhachuu qabnu nutti agarsiisa. Osuma dhageenya osuma beeknu garuu raawwii tokko tokko rakkoon qabaannaa. Isa kana gorsoota akkasii kana sirna qulqulleessaa keenyarraatu ni argannaadha walumaa galasaa. Kan afuraffaan immoo akeekkachiisadha. Akeekkachiisa. Qiddaaseen keenya ni akeekkachiisa. Kana akkam fungoon of eeggadhaa. Obboleessaan kee duukaa akka lolle of eeggadhu. Waaqayyoo si ilaalaa jira waan ta'eedhaaf of ilaalii. Kana akkasii gana akeekkachiisuu baay'ee of keessatti qabatee jira. Beetelee kanaan kan beekamu waa'ee qiddaasee gooftaadha. Qiddaaseen gooftaa seensa isaarratti wanta baay'ee qabateera. Obboleessaa waliin kan wal lole yoo jiraate haa dhiisuuf jechuudha argama. Haa dhiisuuf kun akeekkachiisa kan wal lole haa dhiisuuf. Osoo inni isin yoo dhufe hin fayyadu kaa. Innaa kana haa dhiisuufi. Baay'ee dubbata. Isaan kun akeekkachiisonni kun sirna qulqulleessaa keenya irratti yeroo dhaabbannee as qaddasisnu eebbaaf dhiifama cubbuu argatu dabalataan isaan kana barumsoota kana ni argannaa jechuudha. Kanaafuu isaan kun salphaadhumatti namni sirna qulqulleessaa dhaabbatu isaan kana ni argataa jechuudha. Kan itti aanu qiddaasa yeroo deemnu wanta dagachuu hin qabnedha. Inni kun kutaataatti nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aaf mata duree warreen ilaalle kana lamaan baay'ina luboota sirna qulqulleessaa irratti hirmaatanii qaddasanii le'uukaan kan jenne dabalataan immoo namni qiddaasee qaddase tokko maal argata kan jedhu isaan kana lamaan baranneerraa irra deebi'uudhaan kallattii adda addaatiin gadhiifamu isaa dhaggeeffannu. Warreen gaaffii qabdan karaa TikTok dhaggeeffatan asirratti gaaffii keessan kaasuu dandeessu. Karaa YouTube warreen jettan jalatti barreeffachuu dandeessu. Karaa WhatsApp karaa Telegram warreen jettan immoo karaa keessaa karaa barbaadan yoo gaaffii qabaattan gaafachuu dandeessu. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u.